Akkam jirtan hordoftoota koo, rakkoon bataskaana tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru babal'atee daangaa waan darbee fakkaata. Abbootiin kun dhugaa himan jedheetiin yaada. Rakkoon bataskaana tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'atu yeroo adda addaatti waltajjiitti ba'ee inuma ibsama. Caasaa bataskaanaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti egaa siyaasnis hojjetamaa akka jiru yeroo adda addaatti mul'ateera. Inni kun waan fuulletti beekamu waan ta'eef kan dhokfamuu danda'u miti. Abbootiin amantaa sadarkaa itti gaafatamaa adda addaa irratti argaman dirreetti ba'uudhaan hanga hooggansi addisaa haleelamee haa ajjeefamu jechuu gaaniiru jechuudha. Inni kun waan baay'ee nama yaaddessudha. Abbootiin kun haala caasaa kana keessatti mul'atuu fi dhugaa qabatamaan jiru himan jedheetiin yaada. Hordofaa. Duraan dursaa uummanni keenya biyya keessaa biyya alaa jirtan hundumti keessan baga dhaloota gooftaa keenya Yesus Kiristoos geessanii dabartanii asumaan immoo cuuphaadhaanis hunda keenyatti nu haa ga'u jenna. Kanatti aansuudhaan nu beektu jennee yaannaa kan nu hin beekneef garuu ani Phaaphaasii godina Qellem Wallaggaa Abbaa Iyyaasuun jedhama. Guyyaa irraa iddoo kanatti argamnee waan dhimma haala yeroo keessa jirru kana yaada keenya iddoo kanatti dhiyeessuudhaaf jecha kan argamnedha. Innis rakkoon keenya kan bubbulallee yoo ta'e dhokataa ture mul'atee akka yeroo ammaa kana bakkeetti ba'ee hin beekamu ture. Dhoksaamatti hacuucamna, dhoksaatti miidhamna. Amma immoo hundi keenya akka walii barruuf jecha Waaqayyoo ofuma isaatii Waaqa dhugaadha waan ta'eef barrichis baruma dhugaadha waan ta'eef waan dhoksaatti dubbatamuu ol ba'ee gara manaa irratti ol ba'ee hin dubbatamin hin hafu. Wanti nurratti dhoksaatti godhamu hundumtuu yeroo ammaa kanaa ol ba'ee waan dubbatamee jiruuf kunis muddee gaafa 19 bara 2016 abbaanii akka amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti miseensa jedhamanii beekaman biyya keenyarraa ala biyya ormaa yookaan biyya alaa ta'anii ummata keenya irratti keessumaa hawaasa Oromoo irratti kan isaan labsan saba tokko gama sana goranii sabni keenya akka hin jiraanne abaarsaa abbaa tokkorraa hin eegamne saba keenya walumatti qabanii waan abaaraniif zarman zariin keenya jiraatin kan jedhu afaan isaanii keessaa afaan abbaa tokko keessaa ba'uun kan irra hin jirre irraas kan hin eegamne sanyiin sanyii keetii jechuudha. Afaan keenyatti sanyiin sanyii keetii haa badu haa dhabamu gama tokko duwwaadhaan kan isaan dhaabbatanii jedhan walumatti qabee humni jirus humna faannoo duwwaan haa jiraatu. Inni kaan garuu sammuun keen hojjetin harki keessi waan qabachuu barbaaddu hin qabatin kan jedhu isaan maqaayyuu hadhaan malee namni kun saba kana adda baasanii addatti kan isaanii abaarsa guddaa godhan. Egaa inni kun nuni waan callifnee teenyee ilaallu waan hin qabneef kanarraa maal eegaa turre haga guyyaa har'aatti dhaabbati amantaa kanaa akkuma beekamu
yeroo baay'ee ba'ee waan abaaruun abaaraa kan isaaf hin taane immoo hin eebbisa. Yeroo dhiyootti yaadannooma yeroo dhiyoo keessatti nun akka saba keenyaaf akka uummata keenyaatti waan mana amantaa keenya keessatti barannee guddanne nunis bakkuma nama tokkoo dhaabbachuudhaaf wanti nu hanqisu hin jiru. Hin baranne akka nama tokkootti tajaajiluudhaaf wanti nutti hanqatu hin jiru. Bakka dhaabbannee tajaajilutti garuu mana keenya keessatti rakkoo gurguddaan waan tureef waan beennuuf rakkoo kana obsinee akka dhaloota darbanii nus obsinee ilaaluu waan hin dandeenyeef dhaloonni ammaa kun rakkoo mana keenya keessatti wal qabatee as dhufee bara ammaa kana ga'e. Rakkoon kun dhaloota kanaa fudhatee itti fufuu hin danda'u kan jedhuun ejjennooma keenya waan ta'eef kan isaan hojjetan kun nuuf fudhatama waan hin qabneef wanti isaan tokko tokko mana keenya keessa saba keenya irratti hojjetan ta'uu hin qabu kan jennuun baanee mudama gaafa geggeeffamu abaarsa jalqabanii abaarsi tu dubbannu abbooti darban nunillee waan gaarii hojjenne waan tajaajila mana keenya keessaa tajaajilla jenne qannoonaaf doogmaa tuufitii kan jedhamu darbii darboo jedhama. Qannoonaan seera yeroo ta'u doogmaan immoo waan hin jijjiiramne ta'eeti. Kana qabanneetu kanarraa hin dogongorin mana keenya keessatti tajaajiluuf jecha mudammi gaafa geggeeffamu kan isaanii eebbifamaa waan ta'eef han keenya garuu abaarsa ta'ee gadi baanee abaaranii waan goone hin qabnu namatti buune hin qabnu daangaan dabarree nama miine nama narrabsine mana keenya lafa keenya keessatti lafuma keenya irratti uummata keenya tajaajiluu fi kan goone kana irratti abaarsaaf yeroo hedduu walitti qabamanii abaarsa jalqaban. Abaarsi ntaamuun ta'u kan jedhuu fi akka sagalee waaqayyootti kan si abaare illee eebbisiidha. Tuma abaarsa ta'eyyuu kan si abaare eebbisiidha. Kan maddii kee kabale ati immoo kan biraa maddii keetti qabadhuudha. Kan si arii jalaa baqadhuudha malee abbaa tokkorraa hin eegamu kan godhame sun isaan garuu kan keenya waan abaarsa ta'uu hin qabne eebbifamaa gammachuudhaan simatan fudhatan sabsaa hoolota eeguudhaaf namni filamu hoolota sana eeguudhaaf jabaadhu eegi jedhama. Mootummaa waaqayyoo akka dhaalchiftuuf akka dhaalluuf waliin jedhameeti malee abaarsa waan qabu hin qabu ture. Egaa akkuma ta'e darbeera abaarsi isaanii. Abaarsi nuuni sadarkaa wugizatii jedhama. Sadarkaa sanatti gaafa laallu bara abboota keenya darbanitti yeroo astamiroo jedhama mana keenya keessatti haala manni keenya ittiin bulmaata mana sanaa qabu sanarraa gaafa ce'u hin gorsa. Sadarkaa jalqabaatti hin gorsa. Ittaan ammas gorsatu laatamaa fi sadarkaa sana keessa darbeeti yoo mallee wugizatii jechuun mana sana keessaa baasuun kan ta'u yoo ta'e illee akkas ture. Sadarkaan kunis hin turre kan keenyatti hundumtuun beekaa dhokataa miti mul'inattiidha. Waan ta'uu hin qabnetti ta'ee namni du'e hin jiru wayyaa gurraacha uffachuun gadda tokko mul'isuudha. Kan hormaan biratti gammachuudhaan fudhanna nuuni kan keenya garuu isaan biratti gaddaan fudhatama. Wayyaa gaddaa uffatanii bataskaanni takka dhaloota kamittiyyuu wayyaa gurraacha uffattee hin beenne wayyaa gurraacha uffatteetti bataskaanni akkuma waliigala biyya kana keessa jirutti Oromiyaa keessarraa kan hafe wayyaa hamma isaanii danda'amutti bakka miilli isaanii ga'utti wayyaa gurraacha uwwisanii abaarsa geggeessaniiru. Abaarsa sanarraa hafnee har'a jirra nuuni akka isaaniif lafarra hin jiraannu hin jirra. Kan keenya akkasitti ta'eera. Abbaani waan
jechuu fi dubbachuun irraan eegamne as ba'ee waan dubbatame kana dursinee akkuma kaan waan ta'e sanatti atattamaa walitti qabamanii waan dabarsuun ta'u nama kana hojii sanarraa geggeessuu fi sadarkaa nama kanaaf ta'u kennuufiin kan irraa eegaa turre haga guyyaa irraatti ta'uu hin dandeenye. Inumaayyuu dudduubatti dhiifameetu warri yeroo kaan nuuni biyya alaaf keessaa isa biyya keessaa walitti qabuun isa biyya alaa gashuudhaan nurratti abaarsi labsamu amma gara biyya alaatti hojiin kaleessas jiraa boris hin jiraata yeroo atattamaatti waan isaan irraa eegamu gochuurra gara biyya alaatti kan gidduuma kanarraa gara Niiwoork jedhamu iddoo sanatti kan bifa baqaatiin illee kan deeman hin jiru. Nun baqa jenna. Bor deebi'anii dhufan haala mijeeffatanii dhufuu danda'u. Sa'aatii kanatti garuu kan irraa eegamu kan nun irraa eegaa jirru abbaan kun waan isaaf madaalu waan kanatu madaalaaf kan jedhamu geggeessaa hojiirraa haga hojiirraa geggeessu sababa isaa saba tokko adda baasee wanti namni kun godhu sadarkaa sanatti abbummaas nuun abbummaa irraa eenye jennee iyyaannu sababa isaa abbaatu gad of buusa waan ta'eef sadarkaan kun baay'ee waan gadi bu'aadha. Gadi bu'aa duwwaa miti sabni keenya daangaa haga daangaatti waan kana miidiyaadhaan waan arguuf dhoksanii akkuma nu abaaran kaleessa deengaddaa yoo nu abaaran illee gaarii ture miidiyaatti baasanii kan isaan uummata keenya abaaran irrayyuu darbee maqaa uummanni keenya hin qabne waan uummanni keenyaaf yookaan uummata keenya kan biraaf ta'uu hin qabne nama qalanii nyaatu kan jedhu baay'ee gannama buusaa hawaasa gadi buuseera. Inni kaan yeroo inuma dhageenya yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti miidiyaan tokko tokko gaafa dabarsu saba kana adduma baasanii saba hawaasa Oromoo akka inni nama nyaatutti akka inni dhiiga namaa dhugutti yeroo isaan dabarsan homaa miti jennee ma dhaggeeffannaa. Isaan hataana jedhan abbaanii irraan eegamne immoo yeroo nachi abba'e nama qalanii nyaatu kalee keessaa baasanii nyaatu yeroo inni nuun jedhu gannu buuseera saba gadi buus miti nuuni isa kana immoo waan madaalu itti kennuun kan irra jiraatu haga yoonaatti waan itti hin laanneef kanaaf yoo kallattiin gara sanaatti illee adeemne ani asumaan gabaabseema dhimma kanaaf jennee istuudiyoo kanatti argamne kun baay'ee keessa keenya waan nu gubeef hawaasi keenyas waan bo'aa jiruuf maaliif kun irraa manni amantaa kun yoo hin danda'a ta'e nama kana waan isaan madaalu jecha isaa kanaaf waan madaalu itti agarsiisee nutti agarsiisuu qaba kan jedhu waan jiruuf haga ammaatti immoo eennee waan dhabneefidha gara kana kan dhufne egaa maaltu ta'a jedhamu uummanni keenya waan ta'u ofii isaatiin beeka. Mana amantaa kanarraa waan abdii qabus miti gaafa jennu dhaabbati kun wanti inni gochaa jiru abboota isaa irraa dhowwee gama biraatti qabee maqaa balleessee waan maqaa hin qabne irra kaa'ee amma immoo wanti inni saba keenya irratti waan waliin mari'atan nama tokkoon ba'ee labsamee jiru waanuma isaan ibsu waan ta'eefitu waan jecha isaanii waan isaan barbaadaniif fedhan waan namni kun ba'ee jedheef obsanii ilaalaa jiru malee utuu miti dhaabbata kanaa maqaa balleesseeraa uummata kana maqaa balleesseera kan jedhu utuutti dhaga'ama ta'eeti baanii waan jedhan jechuu turre jira ture. Maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Galanni waaqayyoo fi samii irratti ta'u nagaanis namootaaf biyya lafaa irratti egaa waaqayyo dursee addunyaa uumee addunyaas jiraachisee addunyaas inni dabarsu waggoota darban dabarsee haala hundumaa keessa anu dabarsee amantooti uummanni keenya hundumti keessan
baga ifa dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e nagaan inni addunyaadhaaf laate immoo hunduma keenyarra haa bulu jecha. Egaa akkuma beekamu manni amantaa keenya mana kadhannaatii, mana amantaatii, mana Waaqayyoo fi namoonni irratti bakka sanatti wal arganii yookaas namoonni iddoo isaan Waaqatti kadhataniif Waaqatti galateeffatanidha. Iddootti wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamudha. Iddootti namoonni qalbii jijjiirratanii foonsaa nyaatanii dhiiga isaa dhuganii mootummaa isaatiif of qopheessanidha. Iddoo galataati, oobdii araaraati. Iddoo sanatti dhukkubsatootii kan fayyan, sagalee Waaqayyoo kan itti lallabamu, yoo nagaan dhabamillee iddootti biyyaaf nagaa kadhatanii araara argatan. Sagaleen Waaqayyoos akkuma jedhutti gara mana kanaa dhuftanii yoo na kadhattan kadhannaa keessan isiniifan dhagaa, iji kootiif gurri koo gara mana kanaati jedhee akkuma ogeessa Solomooniif waadaa gale. Gara mana kanaa dhuftanii yoo na kadhattan, qalbii yoo jijjiirrattan, wal loltanii gara mana kanaa yoo dhuftanii waliif dhiistan, walitti araaramtan, cubbuu keessan isiniifan dhiisa. Samiin illee bokkaa yoo dhowwate, hongeen yoo baay'ate, gara mana kanaa dhuftanii yoo kadhattan ulaa samiidhaa isinii bareed, bokkaa koo isiniif roobsa jedhee mana waadaa galameefidha manni amantaa keenya. Kanaafuu iddoo sanatti waltajjichi waltajjii araaraati, oobdii araaraati. Iddootti araara kadhataniif, iddootti namooti wal lolan walitti araaraman malee iddootti lola labsan miti, iddootti nama rukuti nama ajjeesan jedhan miti, iddootti saba biraa maqaa balleessanis miti, iddootti waraana labsanis miti. Kanaaf hin jenna gaa mana keenyatti ittiin jedhe waan ta'eef, seera mana amantaa waan ta'eef, Abuna Luqaas muddee gaafa 19 taabota Gabreelii, taabota qulqullootaa fuuldura dhaabatanii, amantoota amanannaadhaaf dhaqe fuuldura dhaabatanii ergaa isaanii dabarsanii labsii isaanii labsan. Labsiin labsamu labsii mootummaa Waaqayyooti. Innis wangeela mootummaa Waaqayyooti. Addunyaadhaaf kan labsamu ayyaana guyyaa sanaa ilaalchisee, kabaja qulqulluu Gabrieel ilaalchisee, ajaa'iba inni godhe ilaalchisee, namoota itti amananiif immoo maal gochuu akka danda'u iddootti lallabamu dhugaa sagalee Waaqa warra dhaabbatanii malee iddootti waraana labsan miti. Tokkoffaa mana amantaa sana gadi buusanii dirree siyaasaa godhataniiru. Siyaasi iddoo qabaa, amantaan iddoo qaba. Lolis iddoo qaba. Lola garuu jaalala wayyaa. Yoo lola iddoo kan biraadhaa hammaate, yoo waraanni hammaate iddoo sanatti araaratu labsama. Faallaa lolaa, faallaa waraanaa jechuudha. Waraana kan qabbaneessu, dhiiga dhangala'uu, lafee cabuu, lubbuu baduu, akka Waaqayyo biyya keenya oolchuuf jedhee saba kamiifuu ni kadhatama bakka sanatti malee waraanni labsamu. Kanaaf waltajjii sana gadi buusanii waltajjii lolaa, waltajjii waraanaa, waltajjii ittiin saba biraa irratti duulchisan godhanii mana amantaa keenya gadi buusaniiru. Inni kun maa inni duris jechaa turre kana. Jarri kun bifa amantii qabu malee amantii hin qabanii jechaa turre namoonni dhaga'uu dide malee. Silumaa akka gita bittaatti mana amantaa kanaan amantaa kana da'oo godhatanii ittiin biyya bituuf, ittiin uummata gidirsuuf, ittiin hojii isaanii hojjechuuf, ittiin saamicha isaanii geggeessuuf, ittiin of ijaaruuf maleessaatii utuu akka amantaatti ta'e immaa sabin duune hin jiru rakkoo nageenyaatiin. Uummatiin dhumne hin jiru. Uummanni keenya yeroo inni karaatti dhumu inni nama miti waa'een isaan dubbatamu. Yeroo kan isaanii immoo
maqaa addaa laatu uummataaf isaan qooqe taanaan baa Wallaggaatti baranuma karaa Buree dhaquutti nama 31 gara nama 31tu dhume. Nama ajjeesanii uummanni keenya immoo oddoo nama du'ee sana doogayii yeroo inni dhaqu akkam doogayii saba isaa dhaqanii akkam doogayii fira isaa dhaqanii karaatti fixan karaa guttin irratti. Uummata midhaan isaa makarachuudhaaf makiinaadhaan deemu xab godhanii karaatti fixu inni uummata miti. Yeroo kan uummati keenya yeroo inni dhumu qulqulluudha rakkoo hin qabu. Yeroo kaan immoo ardiidhaa fi nama isaa yookaas biyya isaaf lafa isaa walitti abaaru utuu mootummaan hin hafin. Kanaaf utuu bifa amantaa qabaataniitii nama niisisan turan gochaa isaan godhaniin shira isaan xaxaniin nama meeqatu mana hidhaatti gidirame, nama meeqatu mana hidhaatti reebame, nama meeqatu dhugaan isaa duraa dhokatee mana hidhaatti gidiramaa jira amma yoonaatti. Mana isaarraa fuudhame, qe'ee isaarraa fuudhame, ijoollee isaarraa fuudhame, maatii isaarraa fuudhame. Kun shira jarri kun hojjetanidha. Hojii jarri kun hojjetanidha. Bifa waaqessuu qabu garuu humna waaqayyoon ganu, abboommii isaan ganu, sodaa waaqayyoon qaban. Meeshaa isaan baatanii deeman fannoodhaa kaasee kan waaqayyooti. Hojii isaan ittiin hojjetan immoo hojii kan isaanii ittiin hojjetu. Hojii saba addaan qoodu, hojii uummata wal ficcisiisuu fi hojii du'a labsu, hojii waraana labsu. Hin jedhama mammaaksa abboota keenyaatiin isa warri mana odeessanitu ijoolleen lafa horii tiksaatii haasofti jedhu. Kun waan irratti yaadame mana sana keessatti yeroo dheeraa irratti yaadame hojjetametu karaa sana ba'e. Jara keessaanis yookaan jaarsa kana keessaan Abuna Luqaasiin keessaan jaruma sana dubbachaa jira jechuudha. Miseensa isaanii yaa'ii isaanii dubbachaa jira jechuudha. Maaliif biyya keessattis ergaama sana fakkaatu dabarsu waan ta'eedhaan waltajjii argatanitti waltajjii ayyaanaattis waa'ee lolaa, waa'ee dhumiisa namaa, waa'ee maalii dubbatu. Lafa namitti dhume kana dhaqanii ilaalanii beekuu isaan abbaadha hoo maa baqatanii addana taa'u dhuguma sabaaf dubbatu taanaan lafa bataskaanitti gubate gubachuu caalaa wanti meeqa bataskaanarra ga'eera. Yoom naqanii ilaalan achi jiruu isaan waa'ee amantaati isaan dhibee isaan waa'ee mana amantaati isaan dhibee isaan waa'ee hoolota waaqayyoo waa'ee ummataati isaan dhibee isaan waa'ee gartummaa isaanii waa'ee fedhii isaanii bakkaan ga'u waa'ee bittaa isaanii babal'ifachuu waa'ee mootummaa kan isaanii babal'ifachuu maleessaati saba kanaaf du'a saba kana bataskaana gidiramuu bataskaanni meeqa yeroo daffaramtu eenyutu dhaqee bakka sana ga'ee ilaale addana taa'anii isa isaanitti toletti ibsa kennu isa gara isaanii hin taanetti immoo bataskaanni gubatus uummati du'us namni ajjeefamus kan isaanii miti waan ta'eedhaaf isaan hin ilaallatu. Hin geggeessina jedhu sassaabbatanii dhufanii addana taa'u. Maachin ta'an isaan hoolota tiksee gaariin koo hoolota isaatiif of kennaadha wangeel. Tiksee miindeffamaan immoo yeroo rakkoon uummata isaatti dhufu gidiraan bataskaanitti dhufu keessaa baqataadha. Baqatanii lafa isaan ta'an beekna waan ta'eedhaaf. Kanaaf yoomii kaasanii uummataa dubbatanii beeku isaan akkasitti. Yoomii kaasanii rakkii lolli hin fayyadu, waraanni hin fayyadu, dhiiga dhangalaasuun wal fixuun hin fayyadu, nageenyatu biyya keenyaaf eebbadanii yoom dubbatanii beeku. Kanaaf labsii mana sana keessa jiru fudhatanii ka'an isaan. Isa warri manaa dubbatan ijoolleen bakkee lafa horiitii haasofti waan ta'eedhaaf ittiin faradamu tarii waaqa saaxiluudhaafidha. Kanaaf uummanni keenya gidiramaa kan jiru, uummanni keenya hidhamaa kan jiru, uummanni keenya ijoolleen mana amantaa keessaa qaamtee garafamaa kan jirtu, hidhamaa kan jirtu, dhugaan see duraa dhokate, shira isaan hojjetan hin miti, ergama isaan raawwatan hin miti. Bu'uurri komanuma sanaam, bu'uurri isaaniim gidiraa kanaaf. Namni mootummaa maqaadhaa malee isaa callu malee. Hojii kana kan hojjetu, shira kana kan hojjetu isaanii. Sirumayyuu rakkoo kana immoo rakkoo isaan bataskaana da'oo godhatanii saamicha sirna bittaa, gita bittaa, olaantummaa kan saba tokko, qooqa kan saba tokko, kana malee inni kaan qooqa miti, inni kaan saba miti jechuurraa kan ka'edha. Rakkoon kan dhufe sirumayyuu. Kanaaf waltajjiirra dhaabbatanii waraana labsu. Waluma fuudhanii akkuma abbaan keenya ibsan
nama ajjeesanii dubartoota ajjeesanii ijoollee ajjeesanii kaleedhaaf tiruu keessaa fudhanii nyaataniidhu. Isaantu eebbisee yeroo tiruun nyaatamu yeroo kaleen nama nyaatamu bira jiru isaan ragaan ta'u jedhamee dhiisamuun qabu kun akka addunyaattis akka seera biyya keenyaattis seeratti dhiyaachuu qaba gaafatamuu qaba. Nama nyaatu hin argine nuti. Sabi kamiyyuu walidhatee tokko ta'ee wajjin jiraate malee abaluu nama nyaata jennee hin beeknu nuti. Isaantu maayikii qabatee spiikerii qabatee labsii kana labse tiruu keessaa fuudhanii nyaatan kalee keessaa fuudhanii nyaatani hin fixanii dubartoota qalanii ijoollee qalanii fixanii cafan jedhani. Tarii isaan eebbisee fi laata warra nyaatan bira jiru turanii isaan. Kanaaf seeraan illee akka itti nuu gaafatamanidha. Calluma jedheen dhiisamu. Yeroo kan keenya abaarsii afaan isaaniirra jira. Dafanii abaarsu uummata keenya tajaajila waan jenneedhaaf. Isaan uummata tajaajilanii uummata keessaa hin dhufne. Uummatatu tajaajilu uummata keessaa kan dhufe rakkoo uummata kanaa rakkoo mana amantaa kanaa eeguuf kan ka'e qaaya biraadha nuyidha. Isaan uummata kana irratti muudaman malee uummataaf miti kan muudaman. Wal muudan uummata kana irratti. Seerri mana amantaa keenya ammoo uummati kan beeku, uummati kan fedhu, uummati kan jaallatu, uummati kan filatetu muudamee uummata sana tajaajiladha. Aadaa, qooqa, safuu saba sanaa kan beekudha. Isaan garuu uummata irratti muudamu malee uummataafis hin muudamne waan ta'eef akka fedha isaaniitti wal muudanii uummata ittiin gadi qabu ittiin gabroomsu mana amantaa da'oo godhate. Mana amantaa ortodoksiitu nama gabroomfate mana amantaa ortodoksii nama gabroomfatu isa da'oo godhatanii ittiin nama gabroomfatan maleessa. Sabi kun nagaa walii qaba yeroo jennu jechuu barbaade. Sanyummaa jedhu sanyummaa uummata keenyatti kan agarsiise isaan. Sanyummaadha jedhu uummata keenyaan uummata Oromiyaa keessa jiruun. Sanyummaa dagaagsanii boocanii dhaabanii daraarsanii ijatti godhanii uummata keenyatti kan agarsiise isaan. Qoode cabsanii tuffatanii aadaa isaa quuqa isaa gadi qabanii mana amantaa keessatti gadi ilaalanii akka seera mana amantaatti bulchuu dhiisanii. Sanyummaa kan barsiise hin qabu malee uummati keenya sanyummaa utuu qabaateeyyuu isaantu sanyummaa barsiise isaan irraa bare. Eenyuun akka isaan jedhan hin beeku of hin ilaalan ta'e hin beeku. Karaa kan biraa dhagaa fuudhii adda isaa keessa buuse Abiyyiin ati Daawitiin jedhamtaa inni immoo Gooliyaadiin jedhamtaan. Nuyi Dooktara Abiyyiif cooqaan jiru nuti mana amantaa keenya madaaluu ennee dubbachaa jirra. Utuu bakkeetti dubbatanii hin dubbannu mana amantaa keenya bataskaanni tokkittiidha iseen biyya alaas iseen biyya keessaas iseen magaalaas iseen baadiyaas iseen soorettiinis iseen hiyyeettiinis inni mana citaas inni mana qorqorroos inni mana gamoodhaan ijaarames tokko waan ta'eef bataskaana keenya jecha bakka hin buune mootummaa irratti labsii akkasii labsamu hin argine. Ofuma ammoo naqanii nama dhagaadhaan dhaqii rukuti jechuu manna ofimmoo naqanii yookaan meeshaa kaawwatanii nyaachifatanii naqanii. Bataskaana keenyatti rigatan malee hin ta'u. Bataskaana keenya da'oo godhatan malee hin ta'u. Waltajjii bataskaanaa malee hin ta'u lafitti ergaa isaanii waraanaa ergaa isaanii jibbaa ergaa isaanii tuffii kan itti dabarsan bataskaana ortodoksii malee hin jiru. Itti nagadaniiroo hin ga'u. Waan hin barbaachifne mana koo holqaattuutiif holqawwan badee gootanii gooftaan. Maaliif waan hin barbaachisne mana sana keessatti utuu isaan godhan arge waan ta'eef Yihuudoota. Ammas waan bataskaana kana keessatti hin barbaachifne gochaa waan jiraniifidha kan iyyaa turres kan iyyinus. Kanaaf nuti mootummaaf cookuu miti dhugaan isaa maa'inni hin haasofne yoo ta'e immoo muummichi ministeeraa Dooktar Abiy isaaniif baala ulataadha yookaan abbaa oolmaa isaaniiti. Akkamitti jedhamuu hin danda'a. An sobee mootummaadhaaf cookuun beeku dhugaan dhugaadhaa sobi soba. Alseerummaadha yeroo isaan biyya alaatti wal qoodanii wal muudanii sinodosii biyya keessaaf sinodosii alaa jedhamee yeroo wala waggazaa wala baaraa turan eenyu akka isaan muudan beekamu. Kan baqatee ba'e nama tokko Abuna Marqoroos Petirkinnaa dhiisanii ba'an Petirkinnaa miti Phephisinaa yoo dhiisanii ba'an uffata amantaa biraa uffataniiti kan ba'an maqaa amantaa biraa dha'uun barbaadu. Uffata amantaa biraa fudhatanii waan harkatti qabachuun malee harkatti qabatanii wayyaa jijjiirratanii rifeensa mataa isaaniitti amma qeensa miila isaaniitti uffata jijjiirrataniiti kan ba'an. Dhaqanii achitti dhukkubsatan afaanii dubbachuu didi. Muudama geggeessan
achitti muudama baabbaasota. Yeroo sana paatriyaarkii Itoophiyaati isaan yeroo isaan muudan. Yeroo baabbaasota 15-20 yeroo muudan paatriyaarkii Itoophiyaati maal isaan? Moo sinodosii Itoophiyaati isaan yeroo sana? Isaantu muude ta'ee moo maalitti beekna nuti? Sinodosii maaliitu muude warra kana? Kan keenya immoo isa seera qabeessaan muudama geggeeffametu alseerummaadha. Kan isaanii immoo isa alseerummaatu seera qabeessa. Kanaaf alseerummaa sana laalee tokko ta'a jedhee Dooktar Abiy muummichi ministeeraa keenya tokko ta'a yoo isin tokko taatan biyyi tokko taati araara wayyaa jedhee walitti araarseetu warruma seeraan ala muudame sana. Paappaasii sadiinoo muudamin ta'uudhaniiti paappaasii tokkoon immoo akkamitti achitti wal muudaniifan inni yoo Itoophiyaa saba bakka hin buuneedha. Marcuma gadhiisee deeme hoolota waaqayyoo saba waaqayyoo gadhiisee deeme Itoophiyaa bakka hin bu'u inni isaanii muude kun. Warra afaan isaanii nutti banu kun ikkoo seeraan ala muudamanii dhufanii seera bataskaanaatii alas qaama biraatti isaan muude bataskaana keenya qaama bakka hin buunetu yeroo sanayyuu sinodosii keenya bakka kan hin buune Itoophiyaa bakka kan hin buunetu koo muudee dhufe dhaqa tokko ta'aa jedhe Dooktar Abiy fidee tokko taasisee walitti araarsee oddoo isaanii laachiseeti biddeen isaan nyaachise isaanii baala ulataadha malee nama dhagaatti guursisa miti xiyyaara fidee dhufnaan dhuguma seenedhan. Dhuguma seenee duukaa buune Itoophiyaa jennaan jedhan alseerummaa isaanii seera qabeessa godheef yeroo kan isaanii qiddusiidha yeroo kan keenyaa kan saba biraa immoo hirkusiidha kanatu keessa isaanii jira waan ta'eef akkatti muudaman hin beennu akkatti wal muudan hin beennu nuti warra alaa dhufe sana warruma amma afaan isaanii higgawaxxii dhadhee afaan nutti banu higgawaxxummaan isaan bira ture isaan biratti biqilee guddate nu garuu higgawaxxummaa keessa hin jiru sobaaf soba. Waan miidiyaa qabataniif, waan qarshii qabaataniif, waan marcuma yeroodhaaf qabaatanii fi soba dhugaan jijjiiranii iyyu. Al tokko immoo baay'ataawota erganiitu ittiin uummata burjaajessu. Baay'ataawota kan ofiin jedhan bitamanii magaalaa adda addaarra kan naanna'aa hin jiru. Uummata burjaajessu uummata kaayyoo jijjiirsuudhaaf. Kana dhugaan jiru isa kanaadha. Kanaaf Waaqayyo kan jedhu mootummaa yeroo simbituuf bitamaadha malee. Mootummaa irratti mana amantaa dhagaa guursisu hin jedhu waraana halabsu hin jedhu miidhaa geggeessu hin jedhu mana amantaa nagaa kadhata mana amantaa nagaa buusa mana amantaa dhugaa lallabaa mana amantaa warra dogoggoran illee meeshaa lafa kaa'aa walitti araaramaa jedha maleessa dhagaa fuutee adda keessan buustuu ati Daawitiin jedhamtaa inni immoo Gooliyaadiin jedhamaa isaan immoo maal jedhamu yeroo sana yeroo muummichi ministeeraa Gooliyaadiin jedhamu isaan immoo maal jedhamu yeroo sana biyya keenyaan immoo maal jechuuf turan kanaaf nuti hamma kana irratti ilaalcha hin taane mana amantaa keenya irratti gatamaa jira kanaafuu sabi keenya uummanni keenya biyya alaa biyya keessa jiru jechi kun bataskaana keenya akka bakka hin buune beekuutu irra jiraata hubachuutu irra jiraata kanaafuu soba dhugaan jijjiiranii wanta hin barbaachifne waltajjii bataskaanarra dhaabbatanii haala hin taaneen labsuuni mana amantaa keenya waan bakka hin buuneefidha. Kun immoo ergama isaaniitu ta'uu baatee yoona tarkaanfii fudhatu turan. Yoona abaarsaaf gadi ba'uu ariifatu turan. Isa kan biraa abaaruu malee isaan wal sirreessuun beekan. Tarkaanfii wal irratti fudhatu ree maal kan isaaniitoo dubbate akkamittiin ergaa isaanii dabarse yoo akkamittiin uummata kanarrattis haa ta'u saba kanarratti sanyiin sanyii keetii lafarraa badu jechuun eenyuun uummata kanarratti ilaalcha isaan qabanii fi badiisa duguggaa sanyii isaan fedhii qabantu abaarsaan baasan karaa kan biraa raawwachuu dadhabani. Kanaaf jecha nuti ammas qaami kamiyyuu kan nu beekuu qabu eenyuyyuu biyya geggeessu eenyuyyuu biyya bulchu yoo danda'ame immoo araaramanii dhaabbileen siyaasaa kamiyyuu araaramanii wajjiniin biyya bulchanii nu nageenya barbaanna nu jaalala barbaanna nu tokkummaa barbaanna inni mana amantaa keenya da'oo godhatee ergaa isaa dabarse garuu mana amantaa keenya kan hin ilaallannee fi bataskaana keenyas kan bakka hin buune waraana addaa uummata keenyaa fi bataskaana keenya da'oo godhatee yookaas bataskaana keenya da'oo godhatee waan labsame geggeeffame waan ta'eedhaaf inni kun isa kanaaf haala kana beekee namni ilaalcha kana akka addaatti ilaalee nuti kamiinuu deeggaruudhaan miti
mootummaadhaa cookuus miti. Maaliif bataskaana da'oo godhatee akka jedhama sirrii mitiidha. Jibbi kun immoo erga waggaa meeqaatii xinsiisii waggaa meeqaatii. Sakaleessa mari'atamaa turedha moo sakaleessa hojjetamaa turedha moo dhuguma har'aa fi waan jedhamutu namatti dhaga'ama. Inni kan keenyaa seera qabeessaan uummata keenya tajaajila yeroo jedhan biyya diiguu nuun jedhan. Bataskaana diiguu nuun jedhan. Amma reefisa haasaa bataskaanaa ijaaru reefaasaan. Haasaa bataskaana bakka bu'u reefaasaan baay'ee isaanirraa bareeda. Kanaafuu haasa'uu isaanii malee isaan eessa akka inni dhaqu hin beekne ta'a. Yookaan immoo ergaa mataa isaanii raawwatan ta'a. Nu biyya keenya keessatti tajaajiluudhaaf daangeffamna. Uummata keenya tajaajiluu, uummata nu jaallatu, uummata isaaf muudamne, uummata nu barbaadu irraa dhorkamnee teenya. Isaan immoo bataskaana da'oo godhatanii oddoo itti waraana labsan gochuun oddoo kamittiyyuu fudhatama kan hin qabnee fi farra bataskaanaa, farra nageenyaa, ilaalcha farra nageenyaatii fi farra bataskaana keenyaa ta'uusaa biyya alaaf biyya keessa kan jirtan hundumtunuu haala kanaan hubadhaan isiniin jedha. Dhugaan immoo nus dhugaa qabannee guyyaa tokko guyyaan nuti mul'annu jiraachuu ni danda'a. Waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Biyya keenyaaf nageenyaaf araara nuuf haa buusu Waaqayyo galatooma. Abbootiin amantaa kun egaa akkuma hordofaa turtan dhugaa jiru yakka raawwatamaa jiruu fi shira qabatamaan keessatti mul'atu kan kaasanii egaa isaan maddii hiriiruun deeggaruun dhugaan akka ba'uuf hojjechuun barbaachisaadha jedhee yaada. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'a.